person jecha no dhaggeeffatu ani uummatatti iyyuu nani mayooti dhaga'uu deddeebi'uu dhimma keeti gammeen hojjete moo hojjenne viidicha namoota hedduu otoo hin taane gammeen si gaafachaa jira namoota hedduun biriin hojjeteera miti hojjete moo hojjenne eeyyoo yookaan lakkee ijammaar maqaa dhugaa dhugaa maqaa qoraan kennite gammee dhiisi Makanan tiketite maka online maka dogogoraa kennite maka ini sani nama wajin haasa'ee jira maaree akkas taanani madaggeeffatu isa dhugamu lakkoofsi koo sirrii kennite maqaa koo dogogoraan kennite sigal aslaali kan hojjete gammeen illee hojjeteera okay gammeen moo qofa moo otoo hin taane ijoollee baay'eetu hojjete hundi keenya hojjenneerra jechuudha waa'ee viidiyoo sababan godhatiina warri kaanii hattaniiti yookaan immoo birrii namaa saamanii birriin irratti galeetiin galanii jechaa turan. Si galee ragaa guutuu qabna saafillee yoo ta'e. Lakkii kana miti. Galoo faata ta'e galeeree ammaas ta'e faata ta'e galee. Akka hin jenne dhaggeeffadhu fakkeenyaa fi gaafa lakkii viidiyoo warra salaaleetii jedhuuni. Waan boru dubbii irratti si dhibu dubbatiin si fayyadu waan ta'e maaliif se isa sirrii ta'e dubbii amma si rabbii wal namti gochoota nuti keessatti dhaggeeffatu gochoota Gumateni, agamena kasalani boros galu danda'e sadarkoon qabusa. Dhaggeeffadhu. Warri kaan maaliif afadde? Magaa wallatte bar baqaa nama ID beektu nama wajjin nyaatte dubbicha kennite. Kana rakkoon kee. Ka wajjin nu wajjin ooltan nu wajjin baatan wajjin galta maqaa ID warra beektu jala kennite. Gammee asi beeka gammee kanatti beektu. Gammeen beekta malee eenyummaa maqaa isaa maqaa ID isaan beektu. Aga maayii. Maka gammee kana immoo namoota sadii kana kennite immoo maqaa isaanii ID irraa qabee maqaa gammee sitti mu garuu online maqaa gammee sitti mu online maqaa gammee Dassaaleny akka ta'e wallaale namoota hedduu kana sadii maqaa gammee Dassaaleny moo Dassaaleny Dassaaleny moo Dassaaleny sobuun yoomillee taanaan sitti mu dhaggeeffadhu garuu ilaalaat ifa kennite rakkoon qabu haa kennamu. Rakina ani bayi as deebitee haga ammaa namni xaare ana qofa jira jecha jedhu hin banne ati naannoo kana qotteen kee hin banne surumaa naannoo hoositti nima dassuu koo dassii koo Dassaaleny na dhaggeeffadhu haatu Dassaaleny na dhaggeeffadhu Dassaaleny sagalee kee jechuudha sagalee kee amman uummata kana dhaggeeffachiisa bilbila asteerii imbaasiitti barbaadamaadha dafiiti nu ergennaan ana muuzituu irratti dhiyaatan jenne bilbila asteerii immoo bilbila asteerii immoo ana jaalala kabajamtootaa fi jaalatamtoota tiyyayyooyyaa harka fuune isiniin jedha waa'ee asteerii fi galaanaa fi jawwisaa jechuudha. Namoonni jawwisaa fi asteer burree mucaa kana kan qabsiisee galee gurbaa abbuu jedhamu kana jechuudha. Gurbaa abbuu kan jedhamu jechuudha. Yaa Rabbi gisee tokko beektanii Oromoo dhumti deebi'ee Oromoo nyaachuu wal xiqqeessuu dhugaa waaqaan ijoolleen kun nama hojjetatee biyya kana keessa buluudha, nama nagadatudha, nama xaarratudha, qabeenya namaa hin barbaadanii wanti isaan barbaadan wantuma isaaniiti jechuudha. Wajjin nyaachuudha, wajjin dhuguudha, yoo danda'ame wajjin hojjechuudha jechuudha. Isin galee miti achi gurbaan abbuu jedhamu kuni hidhameetu ture jechuudha. Erga hidhameen booda namoota basaasiiti bayi jennaani namoota wajjiniin viidiyoo uummata salaaleetii fi gisee tokko sagaleen ta'ameetu ture. Nama 11 ta'anii jechuudha kan isaan viidiyoo san hojjetanii viidiyoo warra salaalee sana jechuudha. Isarratti inni qabamee ture jechuudha. Qabamee ture nama basaasi jennaan namoota maqaa isaanii beeku, namoota ID isaanii beeku, namoota wajjiniin nyaatu, namoota wajjiniin bulu, namoota wajjiniin ka'u, namoota maalummaa isaanii beeku jechuudha. Dabarsee diinaaf laatee jechuudha. Isin galee miti? Dabarsee diinaaf laatee dabarsee diinaaf laatee jechuudha. Kanaafuu gurbaan kuni rabbi ani ergan gaafa kana dhagayeeti namallee natti hin fakkaatu jechuudha. Waata akka namallee natti hin fakkaatu mee sagalee isaa kana dhaggeeffadhaa sirriitti jechuudha. Irratti ni deebi'a. Gaafa bilbiltee nu gaafatte sana ani gammee bira jira fakkeenyaaf. Galina naasayi WhatsApp malee direct hin qabu.
keessa bayi. Dhugaa jiru sitti maal? Keessa bayi waan tokko. Ani wanti baay'ee sitti himu. Namoonni dhosku uummata kanallee kanaan dhosku tokkollee hin qabu. Itti dhabnee fi dhimma viidiyoo uummata salaalee yeroo darbeef hojjennedha shurraabii sanarratti. Jaalattus jibbitus kanumaaf hidhamte nullee maaliif akka hidhamne kanuma qofaadha. Dhimmi tokkoyyuu hin jiru. Wanti nama qoratamu yakki nama gashe tokkollee dhimmi biraallee hin jiru. Ana osoo hin taane kana Galaanaan illee hin jira, Astuun illee hin jirti, ijoollonni biraallee hin jiru. Waaniif akka qorataman isa kana isinii ibsuu danda'u jechuudha. Kanaaf eenyu faana hojjetame immoo kan jedhamu immoo tokko faarratti aabbuudha kan qabame. Qabamee bahee kan dhos keessadha. Maqaa namoota kan kennallee aabbuudha. Lakkoofsa namoota kan kennallee aabbuudha. Kun dhugaa jirtudha. Sobuu otoo hin taane, wal kijibuu otoo hin taane, irra dibaa otoo hin taane jechuudha. Isa kanaaf immoo maqaa jarreewwan kanaa immoo namni beekullee maqaa idiirraa kan beekus dhugaadhuma dubbachuudhaaf jechuudha. Kanatti qoratamtellee isuma kanadha. Anillee inkoone jedhee gaafatameera. Galmeerratti gaafatame maqaa keenyallee tokko achirra kan jiru, lakkoofsaan kan jiru. Eenyu akkana kennallee gaafadheera. Tokko faratti eenyu hidhamee akka bahe hin beeku taanaan jedhe. Gannaan hin beeku hin jedheen. Tokko faratti hin beeku taanaan hin beeku hin jedheen. Maqaa godhamu hin beektu naan jennaan beekaan jedheen. Dhimma kana wajjin dalagdanii tumoon dalagneera. Viidiyoo sirriidha dalagneera. Dhaabtaan godhaa. Dhimma mootummaa arrabsiisullee miti. Dhimma saba arrabsiisullee miti. Wanta biraa keessa hin galle yeroo sanatti jechuudha. Saba biraadha kan uummata sana rukute. Uummata kanaaf nu birmadhu mootummaan ni haasofne malee dhimma biraatiif hin haasofne. Garochi keessatti hidhamtee baatee gootee immoo erga baateen boodatti immoo nutti meenne si gaafanneerra. Ani guyyaa 2-3 irra deebi'ee saba maaliif hidhamtee dhee si gaafadheen ture. Garuu jingootee dhaskite. Garuu achi keessatti hundumaa dhaga'een bahee erga dhaga'ee bahee immoo ijoollota na gaafatan dhimmichatti himeen. Keesii biraa miti kun. Keesii hannaan miti yookaan dhimma wanta badii tokko miti. Dhimma kana qofaadha. Dhimmi waan jala cimaa ta'e jechuudha. Kanuma namoonni hedduu waan biraadha jechuudha. Gaaffii lamaan sirraa qaba. Jechoota biraadha. Gaaffii lama qofan sirraa qaba. Qofaarratti isatti hidhamee bahee. Innaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota tiyyaa karakkaraa jira jechuudha. Ijuma adii kana karakkaraa jira dhugaa Waaqayyo. Innaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota kiyyaa dhimmi Astuu fi Galaanaan fa'aa itti qabamanii galanii akkuma viidiyoo keessatti argitanidha jechuudha. Maal siniin jechuutiin barbaada. Namni kamiyyuu wajjin nyaatanii wajjin dhuddaniitu jechuudha kan inni namarratti yakka dalagu. Kanaafuu ani osoo ta'ee obboleessa koo yookiin obboleettii koo wajjin dhaladhe osoo hin taane halagaan hundinuu jechuudha obbolaadha. Gurbaa kana jechuudha ijoollonni inni qabsiisee maqaa isaanii lakkoofsa isaanii kennee biyyatti dabarsee biyyatti galchisiise kuni nama birrii Imaaraatii 500 walitti guuree jechuudha kan gurbaa kana fuusisan jechuudha. Inna abbuun birrii 500 jawwisaan birrii 500 akkasuma Galaanaan fa'aa birrii 500 walitti guuranii cidha gurbaa kana akka inni fuudhu godhanii amma gizee akkasitti bakka biyya kana keessatti بس واحد بيسوي ده اللي تيجي هون ولا بتيجي؟ انا باجي هون باخذها. لا هي مش هون. انا بدي اروح هي دبي. انت تروح دبي؟ انا بدي دلك بس ليش اوكي انا بروح بوصل تغريده وباجي. هلا بصير هلا بيسوي رحت لفتنيتي كنت